irraa gana dafeen tap godhe keessa baasee tan biraa deema jechuudha. Bira taa'uun hin danda'amu, bira turuun hin danda'amu viidiyoo har'aa jechuudha. Gabbayee ala keewwantinii keessan jira jechuudha. Magaazina qodaa caccabaa, maanni maqaan isaa firaashii, bututaa, saanii caccabaa, fallaajaa caccabaa, maannoo dammoo televezyiinii caccabaa waan kitaaba burkutaa tortoraatas keessa jira. Isa keessa taa'ee viidiyoo waraabaa dhugaa rabbii ariitiiti jechuudha. Akkatti viidiyoo waraabbannu hin qabu kala amma. Jaartiin achi ol deebitee amma jaarsis immoo amma salaataaf deemee jira. Isanaan immoo dhokadhee silaa gaaniin gaawwaa danfisu immoo miila lafatti fudhadhe mana dudduuba naanna'e dhufe dhugaa mana dudduuba jechuudha. Alan jira mana dudduuba amma sagalee kona dhagaan qaxiina kutamaa wabiidhaan gammadee dhufe intalattii masee amma viidiyoo wajjin hojjete sana haa qabatu haa fuudhu jedhanii itti himuu dhufe jechuudha. Keessaan illee itti dubbadheera. Kaleessa laa sagalee isaa qabee itti haasofsiiseen ture isiniin hin jenne hin sobdinaan jettu baraan isaan dhugaa dubbadhutu hin sobdinaan jetti ijoollee mana kanaatiif jaartii mana kanaan dadhabee dhugaa na gubaniiru ijoollee mana kanaatiif la ijoollee yuutuubii kana jalaatii fi jaartiin mana kanaa jechuun na gubde akka itti viidiyoo waraabaduu hin qabu. Asiillee akka iccitii baasuu hin qabu hin sobde kijibdu dullatti jaartii naa jette naa rabsiti ijoollee. Asii jaartiin maa sagalee kee gadi qabadhati saatii 24 soofta maayii ta'u wajjin hojjettu naan jette galmaa gagalgala na gubdee naan gubadhe nan galaa Itoophiyaa sana naa wayyaa'u nan gala bakka. Nangala miilana ka engaluun qaba miilana galuu mookam isas monan sodaadhe milaan galuus immoo beektaa lama biyyi nagaa miti lama beektaa asii wallaggaa daddambi dulloo gidduuyyuu finfinnee gidduu dhufuufiyyuu ijoolleen guyyaa 2-3 bultee dhufaarti kanatu rakkoon itti ta'e bara ammoo hangaladhe amma hangala naggaadeen taa'an nagadaan jedhe finfinneedhaaf wallagga gidduun nagadaan jedhe hoolotaan nagadan jedhee joon ta'uu hoolaadhaaf reettiin nagadaan magaafan galu dhugaa bu'aa qabdi dhadhe hoolaa kana nadaamaatti fidadhee yaada qaba. Amma nama wayitii jimmari'anne jirra adaamaa sana obboleessi koos hin jira. Ashaanis hin jirti ishee jimmari'anne jirra amma hoolatan fidan jedhe. Wallaggaa rakkas akka hoolaan amma finfinneedha. Hoolaa 10,000 bittu achoo 3,000 bitta wallagga keenya. Isanii makiinaa ayiruufi kana maanna ayiruufi miti boo oovaa maamamaa jedhanii oovaa sanatti fe'een jedhe. Hoolota bitee hoolaan immoo laa gabuma fiillafiiti mana kootiitti gaafan galu isinitti nargisiisa anillee duruu nan beeka garuu arginachi mana bitadhe fiillafiitii dhadhani gabaan fiillafiitii makee jiraadhan achi biteetani boo amma dallaa immoo muka walitti guure dallaa way ijaaree achi keessatti bitee walitti qabeen horitti fe'een fida adaamaatti fe'ee fida ani beektaa silaawwan nagadee biyya rabaa kana hundaa'uu galeennaanii nagadeennan sooromaa nan sooroma dheeyyaadhi beektaa oolaadhaaf re'ee nagadee nan sooroma dheeyyaadhi amma haadhoo akkamittiin hin galaree karaanoo hidhaadhaadhanii achi karaanee naqamte sanaaf xiyyaaraan dhufuudhani boo warri sooressi warri xiqqoo qabeenya qabu wallagga keenya dhufe xiyyaarri fuudhee gara finfinnee kana fidadan amma xiyyaarri immoo fe'ee re'een fe'uu bar natti dhufinnuu laata nan badee mana kana. Re'een fe'u kan hoolotan fe'uun sila kanan nagadan jedhe malee ani suuqii banadhe keessan taa'u maal yoon suuqii banadhe keessa taa'e malee nan fixa nyaadheen fixa buskuutiifa gana baay'ee addaa laala buskuutiifa kana mirriindaafa kana yaadda'an jira nan fixa nyaadheen fixa tokko hin fuudhee fixa kalamillaa kana fa'aa argadheen mastiika kana fa'aa tokko ni fixa kanaaf ofuma kiyyaan kisaaraa keessa buusaan suuqiin banadhu gaafan galu malee sila ganan gala viidiyoo dalaguun nan rakkisu jechuuf nama kana haasa'ee. Viidiyoo dalagachuun baay'ee na rakkisa dhugaa baay'ee na rakkisa xiqqoon ulfaata kan mana namaati jaartiin na waamte amma salaataaf gabbaanaan hin dhufee miti ree kanaafootu mana kee ta'e immoo akka barbaadetti viidiyoo kifilii kee cufattee maatiidhaan zimbalu ittiin ijoollee achuun laxxeetu viidiyoo daqiiqaa 10 waraabatan daqiiqaa 10 waraabuudhaaf onneen dhibna itti tap godhan keessa baachuu amma gamaaliif hin dhufe beektaa amma viidiyoo wabiirraan dubbachuu dhufee beektanii amma olii gadi na fuute deemte malee wanta itti na fuulle ganna fuudhe deemaa raambeetta malee sin amma kaa viidiyoo wabiirraan dubbachuu dhufe wabii seenaa kaleessaa ayyuun sirratti daawwachaa turte seenaa kaleessaa ayyuun simiidhaa turte bifa viidiyootiin nama kan biraa fakkeenya fudhatte argisiiste galatoomii waan ta'aa turte waan keessa turtetu nu agarsiifte waan bakka jireenya kee kaleessa dheengadde keessa dabarsite nu agarsiifte jechuudha. Kanaafuu carraa kee miti ayyuu nama si dabartee jirti akkuma jetteeyyuu isheen kan nama biraa taatee jirti ati immoo nama kan biraa fuuchuudhaaf qophaa'e onnee kee banaa godhi jaartii saahiba kiyyaa taate jettee hin booyiniiti lammata natti dhufinnoo jarri mana kanaa biyyeen na nyaatte ana baakootti natti dhumnaan qabamaayyuu daqiiqaa meeqa waraabeera reefu daqiiqaa 4 waraabaayi
Mono daqiiqatti nu daftee hin deemtu ija keessan eegame. Maachumaan haadhoo kanaaf iyyuu jennaan ijoo wabii bakka dhiisi ayyuudhaa fi garaa kutadhu uummanni Oromoo si jaallata ijoolleen keenya illee si jaallatti shamarri jechuudha. Ijoolleen baay'ee si jaallattu hin jirtu bara amma kana mala keetii kan siif taatu nama nagaa inuma jirti jechuudha. Kaleessas immoo si gaafadheen jira hin beekta mitire. Garuu namni liqee immoo wabii na dhageera laata viidiyoo keessatti na dhageera na laala laata na laalu namni liqee bara kuteen buuse. Shabakaa cufadheen badee ishee godhe wanticha beekta miti iccitii ganamaa sana hin beektu mitire ijoolleen warra amma dhufaa jirtan immoo viidiyoo isaa gara kanatti aanee jiru ilaalaa iccitii wayiin harkaa ba'e ber silaanan deddeema mitire narkaa loote akkuma tasaa narkaa baate akka isheetti narkaa baate sin beekon amma achumaan gaadhoo kanaaf maal jechuun nufi beektanii egaa wabii dhiisi garaa kutadhu isheen amma sichisi deebi'uu hin dandeessu seeraatti kaleessi dabarsite okay nama gaddisiisa garuu homaa miti jaalalaaf aarsaa kaffaluun waanuma jirudha waan ta'eef bu'aa bahii hedduu qaba waan ta'eef nama beeku beeka kanaaf yaan ta'e mucattitti waa qabdi isheen ammaa kun isheen ammaa laammaa isheen amma viidiyoo ji waraabde kuni laammaa irratti isin maxxansaa laasheen kuni amma isheen amma waa qabdi jaarsa wayii qabdi jaarsa qabdi moo lafa jirti lafa dheedaarti isheen amma intala akka bareedu lafa dheeddi garuu jaarsa qabaadhetti ijoo moo ka jaarsiseen akkanan isheen akkanaa kun jaarsi yookaan Kanaada yookaan biyya biraa irra kan Dubaayii fa'aa biyya Arabaa miti kan biyya biraa irra natti fakkaata jaarsi yoo jiraate fireendii kana nabdumaa guddoo dha'u guddoo sii taate akkam immoo amantiidhaanis immoo waluma gittu biyyeen na nyaatte dhufanii biyyeen na nyaatte har'asitti qabamee laxxafama. Girgiddaa kaatti na laxxafinu laata as keessan bada dhugaa as keessa waan jiru hin beektanii isin as keessan bada onatti dhufunis dhugaa akkasii amma intalatti uma fuudhi ishee mammaa kana siin taatu seen hin taatuuf ijuume warri koominti barreessaaf intalattiin hin taatuuf dhugaa bareeddu bareeddi bar ishee makana isheen lafa jiraatte isheen intini taate lafa jiraatte lafa dheedaa irratti ishee makana kurkursi haa taatu hin bareeddi amma ayyuun geessu malee hin bareeddi ayyuun bareedu. Ayyuun wanni daa'ima baran bareeddi. Daa'ima isheen kun xiqqoo ayyuun hangafti natti fakkaata. Waan nama fuula laalanii beeku gaarii xiqqoo ayyuun hangafti egaa carraadhuma meeshee kama kanatti hirkadhu yantalo bareeda dhugaa waan jechaa hin qabdu bareeda baay'ee tokko bareeda mee nu qabeebsi maaloo dhugaa mee bukkee magoriiti qabeebsi waan isin jedhu tole jedhiini mee daggafi dhaggani mee tisisiqe waan harka baaftu miti waan jechaan qabu gurbaan waan harka baaftus miti mee tisisiqiiti hubadhuuti ilaali of harkaan baasin ayyuun tasarkaa ba'e wabiini of harkaan baasinitti mee ofitti qabiiti ilaaliiti yoo sii ta'e mokkora dhuguu of hin dabarsin wabii atis wabii tisisiqiiti samma fakkeenya samma diraamaa hojjette miti samma fakkeessite miti dhugaadhaanii intalo kana qabadhuuti fuudhiin bareeddi sii taate illee bareeddi garuu maa bishaatti gombifteeti maanni inni itti maxxaxabaadhaan bishaan inni itti mazafzafaama maal jedhama inni maaliif bishaan amma kana fiddeetti natteet maan namni fakkeenya diraamaa hojjechaa jirta miti maan namni waan xiqqoo wayiitti burcuqqoo bishaan itti naqattee fidde ija isaatti fashin gootu maati mataa guutummaatti gannatti mucaa maanni kun maan nama kun diraamaadha moo aariirraa qabda. Aariirraa qabdi yoo durba taate gaatti aartii bar sanni ayyuu jaallatu kana sanni ayyuudhaan maraatu kana otuun jiru ayyuu jaallata otuun jiru maaliif akka godhatatti itti sissiq malumaan itti siquun gaafatiniiti ofii keetiin gaafatiniiti malumaan itti siqiiti tuttumadhuuti ilaali malumaan tuttumadhuuti itti siqa of harkaan baasini sii taa wabiin bareedaadhaati of harkaan baasini wabii atis intaloon bareedduudhaati itti siqi nama amantii keetiiti ayyuun silas kiristaana gaasheellee musliima taate iyyuu jirti maashaallah. Ittisiqi namni amantii garaagaraa walitti dhufe booduma yoo rakkoo uumaa akka wanti yaadhaa fi abeellaa sana abeellaa moo abeelloodhaan akka isaa sana rakkoo uumaati booda ittisiqiitti nama amantii keetii fuudhi ishee makana fuudhi allee sila waasi argee ture fuudhi intalattiin wabiin jaalladhete yuutuubii irraa yiitu adabadhu adabadhu oomaan dubbatiin nama jechuudha xeessatti hamaan dubbatiin adabadhu laa badda intaloon tokko dhufte gaalaama bareedduu wayiiti. Dan jaalladhee fi an jaalladheen jiran talatti baay'ee tokko jaalladhe bareedduudha akkasii dandee makaa joo nambari na arginaan qaxiina kutuka
Deemee amma gaawwa danfisa.